أني المارسيتي na wata kale debi ta kan qabdanis ninjar oso ani ilma hararge ilma guji ilma wallaga no arab zay yatasila hararge na gayete no arab zite yatasila imbe kabar wara gandum man kesa tijarab ani ilma arzidi wato kofidu hindande tu Oromo faristi jedha olbaatee lafa keessa dhugaa lallabuu kan kee waaqatu mirkaneessa. Tokko jettee jalqabdee deemsa kee karaa dheertuu imala kee keessatti takkaanu sobdeen beeytu. Gufuu diinni siif dhaabe irra jettee malaasaa fuulduraaf dudduuba kee sanyii dhugaa facaasaa. Dadhabbii kee obsitee uggura diinaa dandeettee OMN gurra ummataa bagaas nu geette. Hinturra malee hinurraa akkuma boombiin jette sana guyyaa dheerata malee dhugaan moo mirkana. Abbaayin gaddamne jedhanii ummatatti boondii gurguraa garuu qarshiin isaa boombii bitee OMN hin uggura. Cufnee dhufne jedhanii halkan sobaa bulu ummata yeroo isaan ganama kaan OMN toorarraa dubbata. Inni jararraa miiliyoonaan fuudhee miidicha cubsiisu. Jawari fammoo bilisaan bana qarshii tokkoon kaffalchiisu. Jireenyi akka talbaa jarar kaan mucucaatee loohee boombiin jarri nuuf qopheessan mataa jararratti dhoohe. Keessummaa dhufte malee galtuun firataa tiiree dharti dhugaan dorgomtee hinjifattee mootiiree jedhaa sirbaa geeraraa OMN ummataa kunoo addunyaa hundarraa dubbata. Dukkana keessa deemee qaanqeedhaan dhugaa barbaadee ukamsaa keessa bahee afaan diinaa qadaadee jara namni akka rabbiitti ilaalu fageessee OMN'if qeerrootu harka qullaa gaggeessee. Yoomiyyuu OMN kan ummataatiin beekama wardiyaansaa qeerroodha naannahamee eegama. Farhaaniin hoogganama taajjaabiin abbaa gadaati shakkii keessa nun galchu OMN kan ummataati. Ka ummata ta'uu isaa namni shakku jiraare ka shakku yoo jiraate Oromoodhaa firaare firatti cite ka hin qabne quuqqaa sabaa namni OMN hin jibbu Oromummaan isaa sobaa. OMN jechuun rasaasaadha rasaasa diinni sodaatu hamtuuf hamattuun teenna waa sobdee na jaambaatu. Kan hateen hatte jedhee dhugaa jiru mul'isa wanta sabaaf hin tolle hidda qabee buqqisa. OMN gaafa xiiqii OMN gaafa rakkina maqaa Oromoo baatanii OMN hin jibbuun salphina. Ana haa dhufu ana haa jiraatu warri jirtan ana haa jiraatu yaa warra jiruudhaan du'e malee jechuudha. Warra jiruudhaan du'e malee warri jirtan ana haa jiraatu. Yaa warra jiruun isaa YouTube wal qabate. Yaa warra jiruun isaa YouTube irratti rarraatu. Yoo ajandaan uumatin, yoo Juwariin hin arrabsin, yoo OMN hin arrabsin, yoo hayyuun arrabsin, warra kiraa manaa kaffalachuu hin dandeenye. Yaa wallaaltuu waan dubbattuuf waan dhiiftu hin beekne. Caqasi sitti hima. Caqasi na dhageeffadhu sitti hima. Waa'ee miidiyaa bakka dubbattu hin geenne ati tiiseedha. Ati teetiifuu tiise ganaa tiise teetiifuu jechuudha. Ati haga bakka OMN waa'ee OMN dubbattuu fi OMN irratti si affeeran hin geenne. Ati jaleen jala yaatee harka dhooytu. Warri jala deemee wacu atis hin geenne waa'ee OMN dubbachuun OMN namni dubbatu waa'ee OMN warri dubbatu ka OMN irratti affeeramu Profeesara injiinara ka barate ka barumsa qabu ka dandeettii qabu nama akkasitti OMN irratti affeeramee akkasitti dubbata. Darasaan waa'ee Quraana beeti malee waa'ee argitee waan isin beene jira waan isin beetu jira. Tiiseen waan isin beetu jira waan isin beene jira. Sigalee tiiseen hoolota walitti raruu, tiisuu, citaa nyaachisuu,
kana beeti elmuufa yeroo takka takka tiisee waan kana beeti tiisee waan san beeti warri amma dadhaban tiisee social media Samsung mobile Samsung kun tolemi ka amma iPhone limit iPhone argite smartphone amma dhufe kana limit warra Samsung euro dibba takka Samsung dollar dibba takka warra kana harkaa qabutu dadhabsiise warra takka akkatti internet fayyadaman harkaan qabanii harkaan akkatti itti kataban itti garsiisan warri dadhabsiise warra kana jechuudha ammaan tan warri dadhabsiise warra mobile Samsung harka qabate OMN irra affeeraa jiru Samsung harka qabate OMN irra affeera Samsung harka qabate interview kiyya gadhiisa Samsung harka qabate yoo media kun yoo argite interview kiyya gadhiisin garagalti lafa garagala ummata wal fita dhiiga bu'a nama du'a jedha yaa obboleesso waan dubbataa jirtu laali waan haasaa jirtu laali waan godhaa jirtu laali ati haga OMN irratti affeeramtu ingenne dandeettii barbaachisa OMN irra dhayxee waa'ee walloo dubbachuuf waa'ee wallaggaa dubbachuuf waa'ee waraanaa dubbachuuf waa'ee oromoo dubbachuuf waa'ee abiyyiitu dubbachuuf barumsa si barbaachisaa jechuudha abiyyi waan inni wallaalaa ta'eefi wallaalaa isatti naffeeran nama beeka akkaataa itti argitee isa ofirraa kuffisan akkaataa itti gabroonfata ofirraa kuffisan akka itti waraana ofirraa dhoogan akka itti ofirraa lolan akka itti muka itti ofirraa naqan kabeeku beekaan kabeeku profeesara kabeeku injiinara ati tiiseet maaliif beekta waa'ee miidiyaa maaliif beekta waa'ee miidiyaa natti ani namuma akkamtu achirratti akkasii affeere naangaluu eenyu achirra si affeere eenyu inni achirra si affeere dandeettii kamiin OMN irratti argitee dhayxee interview goota maal nuti mo'edda maal barbaadda achirraa yaa dhiiroo adaba naamusa barbaachisa waan haasoytu keessatti wanni si keessatti ijaarame gandummaa ka si keessaa yaa'u waan si keessaa yaa'u hin beekan xuriin si keessaa gajjibu hin beekamu wanni ati haasoytu wanni ati odeessitu laayifii keetii wal qabata I know anin beeka YouTube yoon dalayne kiraa manaa waan kafalattuu hin qabdu jireenya si harkaa bada waan haasoytu wallaalte biyya galuu barbaadda ati keeziin si jalaa bade waa tokko jira wanni isin beeku qabdan keezii biyya argitee biyya faranjii kana deemuudhaaf jecha warri ijoolleen amma dadhabsiifte ijoolleen amma hoolonni ijoolleen tiiseen ijoolleen tunniin jechuudha bakki isii yaate eessaayi kunno sadiiqa si achi maal jedhanii naayimika ganda san asii achi kunoo asii asalla achi maalinni fagoo kunno garasii dhufte waa'ee keezii beekuuf dandeettii barbaachisa barumsa barbaachisa waa himachuu beekuu barbaachisa osoo ijoolleen achi teeteettu meeqa kamtuyyuu Ingiliz jira meeqa kamtu Jarman jira meeqa kamtu USA Minnesota jira argite birraa gammadiifa smartii mucaa qalbii qabu maaliif jara wajjin achitti nafin USA jira akka itti himatu beeka keezii ufii jechuudha warri kun warra keezii ufii akka itti himatu wallaaleetuyyuu achitti hafee OMN fi argitee hayyoota keenya qeeqa jeeqa arrabsa obboleesso keezii kan kee yoo himachuu wallaalte keezii kan kee yoo himachuu wallaalte afaan kan kee walitti qabadhuuti gali kunno koloba ennu maal jedhaniin koloba boollo asii achi gali achitti gadabii teetitti gali achitti gali diidaa teetitti gali iti shunkurtii fi arami boqqolloo arami dinnichaa watakka chaansii takkan qabdu adabadhuuti deem galii siin jedha galiitii achirraa ganaa argitee waa baradhu malee calluma jettee fiidee masrii akkatti dhaqan information gaafattee fiigaa dhuftee masrii dhuftee amma wanni marti si harkaa wallaa'e keezii akkatti himattuun beektu waan dubbattuun beektu si harkaa bade amma maal taatare duraaniin afaaniin gadi hin calliftu yoo callisiin jedhan dhiisi yoo jedhan hin dhiiftu dhiisi yoo jedhan hin callistu waa'ee abiyyi dubbat waa'ee taayee dubbat waa'ee eenyu dubbat
wannatin odeessin hin jiru keessa galte callisii siin jennee si dadhabne amma ammoo gara deemtu wallaalte biyyatti galuudhaaf keezii gana haareetti keezii tolfatta OMN nu arrabsita OMN akkatti arganne beeytaati OMN akkatti arganne beeyta akka nama ilma dhabaan argateetti itti baane bar miidiyaa kana miidiyaan kuni qabsaayaa kenna qabsaa nuti qabnu OMN sabboonaa nuti qabnu OMN hin beeytoti ati kasi keessa jiru waa'ee gandummaati masrii teette nama tokko ciibsisiin jedhee barani duraanuu ittiin kadhattaa miti hin beeytame akka itti kadhatan ciisi ofirraa dhukkubee jedhiiti tokko fuudhiiti poosti godhi kunoo hin dhukkubsate jedhi nu gargaara Oromoo jedhi si gargaara namni tokko wayii ciibsisiin jedhaa bar tokko ittiin kadhadhu tokko wayii ciibsaati walii galaa isin lamaan keessaa nama tokko ijoollee jirtu ta waliin garee waliin uummattaniitiin OMN irra bobbaatan keessaa nama tokko ciibsaa hin dhukkuba jedhaati poosti godhaa duuba Oromoon tun garaa laafti isin gargaarti salphaadha Oromoon isin gargaarti isin fayyada yookaan yoo akkas hin taane waa'ee yuutuubii waa'ee argitee maalii waan biraatiif jettanii ifaajee hin taane keessa hin seenina kun isin hin baasu abadan kuni waan ifaajee tasa ifaaju jirtan OMN isin hin ijaarre isin hin diidan OMN kagandaatii miti dhageessitti ma OMN kaarsiitii miti OMN kaarsiitii miti ka Harargeetis miti ka Wallaggaatis miti ka Wallootis miti ka Jimmaatis miti ka Booranaatis miti ka Gujiitis miti OMN miidiyaa nuti ka ummataati ka ummata Oromooti ka argitee warra cunqurfamaa jiruuti miidiyaa ummataati ummataatu ijaarati miidiyaa ummataati malee ka diidaati miti miidiyaa diidaa barbaadadha walii yaati yoo barbaadan ka baal galchuuti bilbilaati koota miidiyaa ijaarannaa jedhiin isa bilbil walii galaati miidiyaa ijaarradha yoo barbaadan yoo feetan ammoo akka arsiitti ijaarrachuu hin dandeettan miidiyaa biraa banadha yookaan OMN miidiyaa gandaati miti OMN miidiyaa ummataati miidiyaa gandaa yoo barbaadanii ka biraa banadhaa isin jedha walitti buusaati silaa maal walitti buustarre hin qabdan hin jirtu maaltu jira walitti buustan maaltu jira walitti guurtaniitiin waa ijaaratan si galee yookaan afaan kan kee walitti qabe malee argitee waanuma feeten miidiyaa asii dhayxee kunno OMN interviina godhuu dide interviina godhee maalii kiyya gadhiisuu dide maal haasoo itaa kasi dhiisasi maaluma nu haasoo feet mee hommaan ati OMN irra dhayxee hommaan ati uummata Oromoo kana fayyadu heddu maa inni mee natti himi maal haasoo wadda gara dhayxeeti OMN irraa maal nu dubbatta maal beeytaa'oo teetiifuyyuu jiruu teetuun beeytu achi keessaa masrii keessaa ka ba'uusi dhoorge maa inni wallaaluma kan keetimi hagarramaa achi keessa teetu haga ammaa maaliif achi keessa teetu OMN eega dandeetti qabaatte eega waa dubba argitee waa himachuu keezii himachuu beeyte keezii himachuu barbaachisa wanti kun beeytanii waan rakkatte ijoolleen tuni tokkoffaa keezii lammaffaa yuutuubii rakkina kiraa manaatu itti jira nyaatatu jira dalagaan achi hin jirtu arabni muka nama nayti kiraa manaa yoon kafallamnu firaaga nama baasa kana rakkattan hin beeyna keessaan nama dubbisaati obboleessoo na gargaar jedhiin si gargaara namni wallahi Oromoon tun miskiina si gargaara ka Suudii jiru si gargaara ka Dubaay jiru si gargaara ka biyya Ameerikaa Austraaliyaa Europe bakka fedhu jiru hundi isaa si gargaara yoo ati kanatte haga miidiyaa ummataa arrabsitu haga hayyuu arrabsitu yaawa badaboo goonni kenna kun OMN nu harkatti arrabsee nu harkaa kuffisuu edha badaboo goonni kenna kun argitee wanna dajanee guutamaatii fi eenyuunfaa OMN raari'uu barbaada OMN irraa nu wariitee ummata mana galchitee ati teetii arsii galtee achi eegasanii qabsaa biraa taatee dhufta jechuu kamaal galchuu wajjin adeeroo hin danda'amu wanni akkasii ani ilma arsiiti waan takkallee deebita kan qabdanii isin hin jedha osoo ani ilma Harargee ilma Gujii ilma Wallaggaa waan Wallaggan nu arrabsee jettan sila Harargeen akka jettee nu arrabsitee jettan sila hin beeka bar warra gandummaan keessatti ijaarame ani ilma arsiiti waa tokko fidu hin dandeettuu sin jedha ani ilma arsiiti waa takkan gootu maal fidde dhugaa jirtu tan ammoo dhugaan na dubbadhaa jetti waan taateef dhugaa dubbanna dhugaan na dubbadhaa jetti dhugaa jirtu dubbanna nama isin ergul beeyna nama duubaan isin ergu beeyna nama garamitti akka isin deema maaliif OMN maaliif waan biraa waan dubbatan hin dhabame namni isin arrabsitan hin dhabame namni isin qeexan hin dhabame gaazixeessota OMN irratti duultan OMN irratti duultan gaazixeessota OMN Farhaaniin dajanee guutama
es deemu jirtan isin akka keessanitti yaada keessantu isin hin ta'ini malee jechuudha. Akkasii miti. Warri wanni kun isin hin galin ijoolleen teena warri kun harka dha'uu dhiisa akkasii miti. Dubbii kana duubaan dubbii biraa jira waan arginuufi. Dubbii kana duubaan ergama biraa jira waan arginuufi. Oromoon jechuudha akka isin hin faffacaaneef akka isin wal hin diineef kana dubbannuuf anaa dubbata ati arsiimi anilleen waa takka gochuu hin dandeettu. Osoo Harargeen si arrabsite jimma si arrabsite arras hin danda'an. Qabaan si hin danda'an kuulloo jettee maalii jettee utaaltee gad utaalta sila. Waa tokko fiduu hin dandeettu likkii keessi beekaa bakka kan keessi beekaa si galee wanti akkana si goggodhu kun ammootuyyuu laayifii keetiin wal qabata yuutuubii dalagachuudhaaf jireenyi isi ijoollee yoo yuutuubii irratti waan dalaydu dhabde yoo yuutuubii irratti wanni marti argitee harkaa babbade yoo ummanni Oromoo kun qabsoo karaa nagaa oofatee argitee gammachuu qabaate jara ammootu waatu jalaa bada ijoollee tan argitan yoo jiraatan viidiyoo ajaa'ibaatu harkaa nu ga'e viidiyoo ajaa'ibaa harkaa qabna mistira ajaa'ibaatu gizee baay'een argine isin maaliif haati kilik gootee yuutuubii san jala seentaa takka jedhee lakaaf nama view lakaaf nama jara laaleef lakaaf view san lakaayetiin kaffalamaaf jechuudha ijoollee tana warri waa'ee yuutuubii hin beekne jechuudha. YouTubein jara yoo ilaalamne jarri maal taati naayimi kiraa manaa waan kaffalattu hin qabdu akka Facebookii akkanumatti haasoftee biraa deemtu miti wanti YouTubein hin kaffalamaaf kiraa manaa kaffalatti zayitii ittiin bitatti shunkurtii ittiin bitatti ijoolleen tun uffata ittiin bitatti saamunaa ittiin bitatti waa ittiin miicatte jechuudha. Kanaatu laayifii jaraatiin wal qabata kanaaf jettee aga jarri baay'iftee bal'iftee ilaal iyyaanne aga jarri sammuun jaraatuun ilaal geengo agatti tanaa isin taate. Kanaaf jettee miidiyaa ummata Oromoo bal'aadhaan wal lolti ijoollee ganda takkaasan uyyuu waan si ajaa'ibu ijoollee ganda takka ijoollee mana ollaa walitti dhufuu dandeettu ijoollee tana dadhaban ijoollee tana namni beekan namni itti dhiyeenya qabdan namni wal beekan namni afaan wal beekaniin gaccuqqaala afaan isii ta'uu baannaan ammootuyyuu gaccuqqaalamti jechuudha gaccallisti warra jiruun isaa yuutuubiidhaan wal qabate kana jechuudha yoo yuutuubiirra waa yuutuubii dalaytu yoo dhabde kiraa manaa akka irraa hin cufamnetti akka laayifiin jalaa baddetti. Kana wanni jarri sa'aatii 24 xaa OMN kana ta'ee OMN san ta'ee interview nu godhee OMN illee badii qaba asitti jechuudha. Maalumaafi ijoollee tiisee maal irraa dhageenya maaluma irraa dhageenya meeratti mucaa sanirraa maal dhageenya maddaa jettanii maddaa maaluma irraa dhageenya mucaa sanirraa. Wanti irraa dhageenyu maa inni hin jiru batak wanti irraa dhageenyu hin jiru wanti irraa baratamu hin jiru wanti waa'ee Kaayiroo yoo nutti hime malee yoo waa'ee Kaayiroo keessatti haalli jireenyaa maal fakkaataa mootummaan Kaayiroo akkam isin godhaa jira isin buqqisaa jira isin ajjeesaa jira isin ari'aa jira isin hidhaa jira yoo kana gaafatte homaa rakkoon qabu garuu akka achirratti barraa'etti waa'ee maaliitu gaafatame waa'ee Walloo jedhan waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee Abiyyiitu jedhan akkas jedhan. Obboleesso waa'ee qabsoo waa'ee Abiyyi akka itti kuffisan akka itti jiisan ati ittaana haftee caalan beektu Saggaayee Araarsaa caalan beektu Profeesara meeqaa jira injiinara meeqaa jira Iskeel Gabbisaa caalan beektu qabsoo kamiif si affeeranii achirratti akka itti Abiyyiin kuffisan si gaafatan dandeettii kamiin barumsa kamii yoom barattee yoom meenattiimi hin jiru qullaa waan lafa hin jirre irratti garamsi affeeranii si miidiyaa irra si affeeranii waa'ee Walloo na gaafatan Walloon illee yoo barbaachise waa'ee Walloo. Ijoollee Walloo jechuudha ijoollee ajaa'ibaa tanniintu jira qaroon ijoolleen affeeranii irratti mariisisuu danda'an. Ijoollee Walloo ijoollee xiyyiititu jira warra diina kokkee qabee ammayyuu badhetti laal hargufaa jiru kana warra waraana Abiyyi muka itti naqee ofirraa dhoorgaa jiru kana ijoollee san affeeran OMN irratti affeeramtee jirti kaleessa argitanii jirtan akka itti nu gammanne ho'ite ijoolleen sun achirraa akka itti jarri itti haaso'itu OMN irraa akkanattu mala. Si kasi gaafatanii waa'ee Kaayiroo haala jireenya achi haala shunkurtii achi haala timaatima achi akkami zayitiin argitee meeqaan jirti alaangallee meeqaan jirti dinnichi meeqaan jira kana si gaafatan. Eenyu wallolee eenyuun biloo godhee kanaafaa si gaafatan si. Kuni ammoo OMN wajjin hin deemu siin jedha warri OMN waan san dogongora xiqqoon dogongortan bakka sanitti mucaa ijoollee xixiqqoo fuutanii moo OMN irra fiddanii bakka san dogongora guddaa misteekiidha kan amanaa isinillee ammoo eega gootanii ammoo warri OMN illee eega gootan interview gootan garuu gallakkisuman male
keessa cirtanii jechuudha. Ila waan namni hin beekin tokko jira. Waan namni hin beekin tokko maa inni jarana miidiyaan tokko gaafa interview nama godhu gaafa nama affeeru gaafa nama waa gaafatu seera qaba miidiyaan. Mucaan callisee dhoqqee laaqee achirratti dhoqqee dhiitee maaliif live na dabarsu dhabdan maaliif gana dhiisuu barbaadan TV irra mul'achuuf inni rakkoon hin jiru hin mul'ata. TV irra mul'achuu yoo barbaadde OBN irra mul'adhu. OBN miidiyaa ummataa isa irra mul'adhu ati miidiyaa badhaadhinaa san irra mul'adhu. Isa achi dhaqee achi sii wayyaa malee OMN no OMN abbaa dhagee OMN miidiyaa cunqurfamtootaati ilaala miidiyaa ummata Oromoo miidiyaa argitee Sidaamaa ka Walaayitaa ka Guraagee ka Silxee miidiyaa sabaaf sablammootaati ka Somaalee ka Affaarii ka warra cunqurfamaa jiruuf sagalee itti ta'an malee ka irra taa'anii akka Saaliyaa Saamii fa'aa sanitti achirraa kolfan akka ammootuyyuu caalaa bultumee fa'aatti yoo achirraa argitee nama arrabsu yoo barbaade achirra teettee nama qeequu yoo barbaade achumara teettee nama abaaru yoo barbaade OBN hin bira dhaqi. Karaan ammoo si baasa salphaa itti jirtaa miti akkuma amma OMN hin arrabsite kanatti jechuudha. Akkuma amma OMN hin arrabsite kanatti akkanumatti deebi si baasa yoo gara si galuu barbaade jechuudha. Garuu ammoo haga yoomi si baasa sun keessatti fulaale jechuudha. Tokko ammoo mucaa ilkaan akkana jiru ilkaan shuukaa tokko jira ilkaan shuukaa tokko kayoo gadi ciccitu ka gadi tarsa'u waan tarsa'u hin beekne dhufee jedhee maal naan jedha ijoolleen takka keessaa natti ergite viidiyoo murtee keessaa wayita natti ergitu maal jedhee haasa mucaan sun achirratti Haacaaluu ka ajjeese qalmaaf qopheesse OMN dhaga'ee inni illee intaloo ennu maali Adaanech Abeebee isi jalaa dhaga'e qalmaaf qopheesse OMN Haacaaluu Hundeessaa haga inni sammuudha hagana yaaddu laal ijoolleetan hagana akka isin zeeroo taate kati beekuu dandeettuun kanaan ijoollee sammuun furrii malee sammuu keessa waan takka keessa hin jirre jechuudha. Ijoollee waan haasoytu xurii afaan xurii ilkaan kan kee rigadhu fuula kan kee dhiqadhu uffata kan kee miiccadhu deemiti. OMN miidiyaa afaan irra baratanii miti haasa irra baratanii irra nama arrabsanii miti. Seera miidiyaatu jira. Miidiyaan OMN kun warningi hedduu qaba. Kanaan durallee wanni beekamu qabu. Kanaan durallee waan miidiyaa irratti haasaamuu qabu jira. Waan miidiyaa irratti hin haasaamne jira. Waa'ee meeshaa waraanaa fakkeenyaaf hin haasamu waa'ee kana. Koota akkana goonee waliigallee akkanatti ibiluun buqqifna hin jedhamu achirratti. Hin dubbatamu. Kanaaf keessaa hambisan. Haasaa akkasiisan miidiyaa keessa. Garuu ammoo jalqaba misteekiidha. Ijoollee akkanaa ijoollee afaan shuukaa ijoollee argitee ijoollee bakka achiin hin malle ijoollee xixiqqoo tiisee taniin miidiyaa masan irra yoo fiduun hin malle eega fidanii hagatti takka illee taatu eega fidanii balleesse dogongora misteeki guddaa obboleessoo miidiyaa kana miidiyaa bar ummanni isa malee waan biraan qabne osoo inni cufame harka maranneetiin nu baay maal ta'an eenyuun kamiin nuu dalaguu eega sila miidiyaa kamtu nuu dalaga isa malee kam qabna nu miidiyaa ummanni Oromoo akka ilma argite ilma dhabaan arganne hawwiidhaan itti bahe ummanni keenya miidiyaa kana jechuudha. Qabsaayaa ilmaan Oromooti qabsaayaan guddaan ummanni Oromoo qabu OMN tokko. Ganaa asii fiigaa dhuftee hooma argitee afaanis dhufe calawu Haacaaluu maalii godhanii interview godhanii maalii godhanii guyyoo maalii godhee kan xurii waan haasoytu laalii dubbadhu jalqaba. Waan dubbattu laalii dubbadhu jalqaba. OMN miidiyaa hayyoota malee miidiyaa kaayiroo ijoollee argitee dalagaaf kadhaaf manaa baate irra fidanii irratti interview godhanii achirraa waan feete achirraa gadal baatu miti. OMN miidiyaa ummataati. Miidiyaa sabaaf sablammootaati. Asuma dhuftee yoo ganna dhiisa yoo OMN viidiyoo kiyya gadhiisuu baate asirra na dhaabatanii viidiyoon kiyya gadhiifamuu qaba maalii ta'uu qaba maal haasoyte gasiriisan obboleessoo maalii waan ati nuu dubbattu maal nuu haasoyte waa'ee maalii nuu dubbatte mee naa himi dandeettii kamiin achi dhayxee ati
dandeettii kamii waa'ee OMN ni dubbata hoolaa dandeettii kamii waa'ee OMN irra teettee waa'ee walloo dubbata waa'ee wallaggaa dubbata sanuuyyuu intervisi godhani ayyeesi godhan yoo callistoo afaan kan kee cuqqaalattee arra dhiifta bor dhiifta jenneen callisne jechuudha inumaa isin o isaa isin ijoollee kaayiroo jirtan tan akkana isin godha akkam isin godha isin maa isin o isa isin harargee isintu arrabsa jimmaan isintu arrabsa booda ammoo maqaa arsiitiin fiidan maqaa arsii arrabsanii arsii maalii taate arsii qeeqanii callisi adabadhu kaafaan shuukaa kan kee walitti qabi callisi akka argitee jimma sin arrabsine yoo barbaade akka harargeen sin arrabsine yoo barbaade akka argitee uummanni oromoo sitti naarre yoo barbaade afaan kan kee walitti qabi arsii arrabsanii akka maayii kii arrabsanii ganda kii arrabsanii jedha eegisanii adabadhu adabadhu ummata amma dhiiftan amma no isan isinoo iftan isinoo isa waan isinoo isu ammootuyyuu maallaqa jechuudha dhagaye waan isin duubaan jiru bara waan isin duubaan jiru hunda waan beekan hundan dubbataniif malee waan arganillee hundan dubbataniif malee waan isin duubaan jiru isin beena bar rakkoo isin qabdan isin beena bar rakkoo isin qabdan isin been eenyu akka isin ergu isin been maaliif akka isin ergan isin been nama sin beenetti nama sin beenetti hola nama sin beenetti miidiyaa ummataati miidiyaa ummata oromooti ka gandaati miti fuutee badaboo miidiyaa ka siiqooyi jooriin kun eessa dhalootaan jennaaniin arsiidhaa jedha tokko saniifu miidiyaan bare joor arsii keessaa bahee jedha tokko dhiyoo har'a wanna keessaan na barreessaa bare joorii yoo arsii keessaa bahe joor yoo arsii keessaa bahe OMN joortu jaloo jalqabaatiif dhaabe saniifu miidiyaallee arsii godhu eddaa akkasii injiru waan akkasii miidiyaa ummataati joor arsiif hin dhalanne oromoof dhalate gadhee joor oromoof dhalate malee arsiif hin dhalanne gandaaf hin dhalanne kutaaf hin dhalanne joor ummata oromootiif dhalate ummata oromootiif mana hidhaa seenee ummata oromootiif lubbuu isaa kenne si ka gandaaf dhalate ka arsiif dhalate si joor ummataaf dhalate OMN ka ummataati ka ummata oromooti yoo barbaade akkuma inni jedhe akkuma joor Muhammad jedhe OMN ka cufus ka argitee akka inni turu godhus ummata oromooti taasise kuni dhugaa jirtu tan OMN miidiyaa ummataati OMN miidiyaa gandaati miti yoo miidiyaa gandaa barbaadan walii yaa'aati miidiyaa gandaa jaaradhaa miidiyaa gandaa barbaadan OMN garuu miidiyaa gandaati miti dajanee guutamaa girmaa guutamaa jechuu barbaadde dajanee guutamaa itti bar ka isiin asirratti argitu OMN irratti as gubbatti argitu dajanee guutamaa waan ta'eef eenyu akka hoogganuyyuu kan beene dajanee guutamaa maalii guutamaa itti OMN eenyu akka hogganu beetaati OMN eenyu hooggana naa hime hin beetu waan hin beene naaseen ka OMN seera OMN keessa takka lama sadi jedhiiti natti hin beetu waan hin beekne keessa seente seera isaa eegan beekin waa'ee miidiyaa sanii osoo hin beekin viidiyoo kana dhiisuu dhabanne maal nu godha yoo gandiisuu baatanii maal nu fayyada viidiyoo kan kenne maaluma nu fayyada natti maaluma nu godha miidiyaan ka oduun kan kenne yoo barbaadde harkaa qabdaa miti adeeroo kunoo silkii akkan harkaa qabuutan harkaa qabda kompiitara akkan harkaa qabuutan harkaa qabdaa miti seeniiti waan barbaadde gadi cicciti namni si gaafatu hin jiru an barbaadde gad albay waan takka ani sin gaafadhu isaan sin gaafatan garuu OMN irratti naaffeeranii waa'ee argitee waan hin taane keessa deemee akkanatti laaqaan hin taatu miidiyaan seera qaba ulaagaa qaba seera ittiin bulmaataa qaba adeemsa seeraa qaba akkanuma asii ol utaalanii kan itti dirgim jedhanii waan fedhan laaqanii miti miidiyaan akkasii miti nama arrabsuu feenaaniin kun harkaa qabda iPad takka bitadhu yookaan laptop takka bitadhu itti odeessi gannaqi namsi dubbatu hin jiru san ta'uu baannaan adabadhu afaan shuukaa kan keessan ofirraa ciri ilkaan obboleessoo naamusa barbaachisa yoo namni waa dubbate gandaa fiida firoomsaan gandaan akkas jedhe firoomsaan ganda keenya arrabse arusii jedhee nu arrabse
Arusi jedhee si arrabse. Arusi jechuun arraba yoo mi'aas arusi jechuun arraba ta'e naa himime. Obboleessu. Naa himika. Yoo mi'aas laata. Yoo mi'aas arraba ta'e. Arraba beetanii hibataa isin. Diida jechuun yoo mi'aas arraba ta'e. Yoo mi'aas mee warri diida oon arrabaa jettan. Arsiin arrabaa warri jettan. Naa hima. Ka tokkollee hin jira. Maqaa biraallee barbaadan tiinsi waamna rakkoon hin jiru. Maqaan baay'eedha. Garuu ammootuyyuu oluma utaaltee maqaa arsiin waamee nu arrabsee maalii jedhee nu arrabsee xiqqoo sirraata. Kabajaa qabaadha. Kabajaa qabaadha. Adaba qabaadha. Kabajaa qabaadha. Callisaa jennee isin kana dursa isinitti. Dursa isinitti hime moo himne? Isinitti hime. Isinitti himee jira. Dhaabadhaa waan kanarraa. Wanni tun hamtuudha. Wallaahi wabillaahi dubbiin tun tana caalaa hamtuu taate abadan yoo isin callisuu baattan jechuudha. Yoo isin callisuu baattan, yoo isin afaan walitti qabachuu baattan, yoo isin adabachuu baattan dubbiin tun kana caalaa hamtuu taate abadan namni wal dhiisu hin jiru. Adabadhaa miidiyaa irraa bu'a. Feetan gandaggalaati wal naqaa akka feetanitti. Afaan keessan garuu adabaa. Miidiyaa gareetii miti. Miidiyaa murnaatii miti. Miidiyaa ummataati. Mallaqa Harargeetiin dhaabame. Mallaqa Gujiitiin dhaabame. Mallaqa Wallaggaatiin dhaabame. Kennitanii isin. Saantimii takka kennitan. OMN miidiyaa. Mee mallaqa takka kenne jedhi guyyaa takka. Mee hagana kenne jedhi guyyaa takka. Kenne jedhi mee. Teetiifuu maal kennita? Waan dinnichaan bitattu hin qabdu maal kennita? Kaayiroo keessatti maaliin waa bitata? Akka namaa dalagatteen jiraatu. Kaati jiraattu yuutuubiidha. Kaati jiraattuun kadhaadha. Kaati jiraattuun nama ciibsiteeti. Nama ciibsitee ittiin kadhatte jechuudha. Dhiisi siin jennee diddi. Callisi jennee diddi. Si kadhannee diddi. Obbolummaan si kadhannee diddi. Oromummaan si kadhannee diddi. Callisii siin jenne hin diddi. Ol si utaalchisa. Akkam waan si godhu hin beekan. Callifnee isin kadhannee hin diddan. Maali isin akkam isin godhan? Ammoo bara mara yeroo hunda ka mataa nu nyaataa jiru ka ummata Oromoo kana gandaan addaan qoqqoodee kutaan addaan qoqqoodee mee laala rabbii jedhaati yoo an sobe natti mura. Yoo an sobe sobde naan jedha. Ijoollee tanniin malee ijoollee sanniinu ijoollee afaan shuukaa tanniin ijoollee yartuu tanniin malee Oromoo biraa ijoollee biraa mee nagauma qaba bakka biraati jira namni nagauma qaba. Ijoolleen biyya faranjii kana keessa guutte. Biyya Arabaa kana Suudii Arabiyaa kana bakka hunda guutte. Adaba qabda. Ijoollee Kaayiroo jirtu keessa ijoollee takkiin garee mataa waliin tare takkiin rakkattuudhaan takkiin hidhata akkana jirtu takka. Warruma kana ka dadhabsiise. Ka Arsii arrabsu ka Harargee arrabsu isaan. Harargee fi Arsii ka wal arrabsiisu isaan. Shawaa fi Arsii ka wal arrabsiisu isaan. Jimmaaf Arsii ka wal arrabsiisu ijoollee tan. Argitee? Jimmaa fi Arsii ka wal arrabsiisu. Kuulloo maalii wanni hin jedhamne hin jiru. Wal arrabsaa dhaqanii kaan dhaqaa dhaqanii kaan dhaqaa dhaqanii kaan dhaqaa dhaqanii kaan keessa seenaa dhaqanii kaan laaqataa dhaqanii. Silaafuuyyuu akka biyya faranjii kanaa miti sii dhiirtee hin jirtu akkana namarraa achi gootu. Ilkaan akkana jiru san. Shuukaa san. Adaba barbaachisa. Naamusa barbaachisa. Gizee kan Harargee arrabsita sindan dayan. Deebitee mootu ay fiida. Arsiif godhuu feetaa barsanu. Achi fiida. Ay fiida. Sindan dayan. Jimmaansi ka arrabaan dhaqqabu. Harargeesi ka arrabaan dhaqqabu. Wallaggaansi ka arrabaan dhaqqabu. Waliin ga'uu geetti amma deemtee akkasitti namni waliin dhiisu callisi. Yuutuubii waan dalagan sitti maane amma akka fakkeenyaatitti waa tokko sitti himuu hin danda'a. Yuutuubii wanni barumsa sillee si fayyada. Sillee ka si fayyadu ka ummata Oromoollee fayyadu waa tokko dalaguu hin dandeetta. Yuutuubii sitti maa kaati rakkattee yuutuubiidhaa miti. Kasi rakkise yuutuubiidhaa miti. Ka rakkattee nati waan dinnichaan bitattu miti. Waan daabboo bitattu miti. Waan shaayiin bitattu sukkaaraan bitattu si rakkisee miti Kaayiroo keessatti. Kanas si rakkisee miti. Sitti maa dhaggeeffadhu. Kitaaba bitadhu Amazon irraa online irra jira. Kaati ittiin dalaguu dandeettu. Fiilmii barbaadde
dokumentari dalagu feete pirankii adda addaa dalagu feete achirraa bitattee haara viidiyoo haaraa gadhiisuu hin dandeetta achirraa akka gorsa akka obboleessaatti siima sin arrabsu akka obboleessaatti sitti rakkatte silaayyuu rakkatte kaameraan qabdaa mobaayilii sii waraabdii mitiisi idiit akkamii goota I don't know kasanii nan galtu yoo ka waa dalagachuu dandeettu taate Amazon jedhi aappii buufadhu aappii Amazon kan jedhamu jira yoo adireesa wayii diingata mana wayii ka qabaattu taate achitti kitaabni achitti siibo yoo ka adireesa hin qabaanne taate waa tokko sii godhuu hin danda'u bitadhu isarra sila afaan kamiin bara marakkoo bara rakkanne yaaki sila kitaabni sunillee mallee bara afaan ingiliishiitiin jira yoo ingiliishii dubbisuun beektu akkam sii godha re'an ani jalqaba beeta normaali haasa'u jira waa rabbina dhiiseeti an beeta jalqaba afaan ingiliishii jechuun kitaabni sun kan jiruun afaan ingiliishiiti eenyutu afaan oromootti sii gari afaan oromoo sanillee qubee dhiyoo kan harkaan qabanii akkas si barsiisanii akkam sii godha maal sii godha an akka kiyyatti beeta Amazon irraa online kitaaba bitattee achi bitee dubbistee oo sii galan jedheeti qaraan garuu ammoo akka kas hin taane immoo ati afaan san hin dandeettu ka afaan ingiliishii kana xiqqoo akkam mee garuu an akka nama tokkootti osoo namni illee sii dubbise sitti himaa akka mataa kiyyaatti gara kiyyaan nafinii sitti himaa kitaaba san bitadhu dubbisi si fayyada waan ta'eef ima yaali ingiliishii yoo sii galullee baate ima calluma jedhii dubbise akkuma gowwaa kanatti calluma jedhii ima dubbisi yoo qawaa sii galan taate kabiraa ammoo fiilmii afaan amaaraa kanayyuu amaarri turkii fa'arraa fuute hindii fa'arraa fuute naayijeeriyaa fa'arraa fuute dalaydi atillee koppii godhi jarumarraa viidiyoo gaggabaabduu daqiiqaa 20 ta daqiiqaa 15 kanaa jettee ummataa waliin dhabin jechaaf siin jedhe an obboleessa keetti sitti kanaa jettee ummata oromoo bal'aa waliin dhabin kanaa jettee ammootu OMN illee arrabsiin kanaa jettee hayyoota oromoo gaazexeessota oromoo illee arrabsiin chaansii bal'aa qabda yoo waa dalagu barbaadde yoo ammoo arrabuma bichaa barbaadde yoo itti fufi rakkoon hin jiru itti deemi yoo akka namaatti jiraachuu barbaadde yoo gizee mara akkanumatti kadhadhee akkanumatti argitee nama tokko ciibsinee yoo inni argitee xiqqoo wayyaa ugee ammallee kabiraa ciibsinee akkasuma jiraanna yoo jette hin ta'u warra masrii jiru keessaayyuu masrii warra jiru keessa ijoollee lamaan mucaa maddaa jettanii fi mucaa afaan shuukaa san kalkaan akkana jijjiiru san kalkaan akkana jiru san ijoollee sanniin biraangaa itti himaa warra achi jirtan awwa ijoollee hayyuutu achi jiraa bar osoo waliin iyyuu haasoyte waa sitti himan ijoolleen sun ijoollee ajaa'ibaatu achi jira ijoollee dandeettii qabdu achi jira gaazexeessonni OMN tun achuma jiranii Misraa Isabaafa warra Rooyitersiin dubbisee Rooyiters irraa BBC fi Aljaziiraa irraa niwusa walitti qabatee akkasii dhufsan jara ooltee irraa waan barattu ateeroo maa wallaalaa taata Oromoo faristi jedhaa ol baatee lafa keessaa dhugaa lallabuu kan kee waaqatu mirkaneessa tokko jettee jalqabdee deemsa kee karaa dheertuu imala kee keessatti takkaan hoganteen beeytu gufuu diinni siif dhaabe irra jettee malaasaa fuulduraaf dudduuba kee sanyii dhugaa facaasaa dadhabbii kee obsitee uggura diinaa dandeettee OMN gurra ummata baguma bakka mara nuugeette hin turra malee hin urraa akkuma boombiin jette sana guyyaa dheerata malee dhugaa moo mirkana Abbaayin gaddamne jedhanii ummatatti boondii gurguraa garuu qarshiin isaa boombii bitee OMN ugguraa cufnee dhufne jedhanii halkan sobaa bulu ummata yeroo isaan ganama ka'an OMN toorarraa dubbata inni miliyoonaan jararraa fuudhee miidicha cufsiisu Farhaaniin fa'aaf bilisaan bana qarshii tokkoon kaffalchiisu Jawaariin fa'aaf bilisaan bana qarshii tokkoon hin kaffalchiisu jireenyi akka talbaa jararkaa mucucaatee loohee fanjin jarri nuuf qopheessan mataa jaraa irratti dhoohe keessummaa dhufte maree galtuun firataa tiiree dharti dhugaan dorgomtee hinjifattee mootiiree jedhaa sirbaa geeraraa OMN ummata kunoo addunyaa mararraa dubbata dukkana keessa deemee qaanqeedhaan dhugaa barbaadee ukkaamsaa keessaa bahee afaan diinaa qadaadee warra akka rabbiitti namni ilaalu fageesse OMN'if qeerrotu harka qullaa gaggeesse
yoomiyyuu OMN kan ummataatiin beekamaa waardiyaan saa qeerroodha naannahamee eeggamaa farhaaniin hoogganama taajaabiin abbaa gadaati shakkii keessa nun galchu OMN kan ummataati kan ummataa ta'uusaa namni shakku jiraaree ka shakku yoo jiraate oromoodhaa firaaree fira firatti cite ka hin qabne quuqqaa sabaa namni OMN jibbu oromummaan saa soba OMN namni jibbu oromummaan saa sobaa siin jedhu hin danda'amu OMN jechuun rasaasaadha rasaasa diinni sodaatu hattuuf hamattuun teenya waa sobdee najaan baatu kanaateen hatte jedhee dhugaa jiru mul'isa wanta sabaaf hin tolle hidda qabee buqqisa. Ciao. Assalamu alaikum nagatti. Bye. Hedduu isin jaaladha.